nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan jimaata fulbaana 17 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Rakkoo namoomaaf mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan Waayit Haawus irraa ibsa kenname oduudha booda dhiyeessina. Qophiin keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa kanarraa haala dinagdee Itiyoophiyaa irratti fuulleffata. Jimaata waan ta'eef qophiin labataa sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Ashama akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kuno. Walloliinsa kaaba Itiyoophiyaatti deemaa jiru keessatti gareewwan harka keessaa qaban irratti tarkaanfii qoqqobbii haaraan akka fudhatamu pirezidaantii Yuunaayitid Steetsi Joo Baayiden ibsa bulchiinsaa guyyaa har'aa baasaniin beeksisaniiru. Akka ibsi pirezidaanti Baayiden jedhutti qoqqobbiin karaa ministeera maallaqaa fi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Steetsiin fudhatamu kun kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa fi adda bilisummaa Tigraay akkasumas mootummaa Eertiraa ilaallatudha. Karaa biraatiin muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa pirezidaantii Ameerikaatiif xalayaa barreessaniiru. Gabaasni dhimma kana irratti qophaa'e oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa hidha laga Abbayyaa ilaalchisee walgahii inni dheengadda taasise dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa qeeqaniiru. Ibsa miidiyaaleedhaaf kenname irratti ambaasaadar Diinaa Muftii akka jedhanitti walgahii manni maree nageenyaa dhimma laga Abbayyaa irratti yeroo sadaffaadhaaf taasise gaaffii biyya Tuuniiziyaarraa dhiyaateen yommuu ta'u, pirezidaantiin mana marichaa Itiyoophiyaan, Masirii fi Sudaanii gamtaa Afrikaa jalatti marii isaanii akka itti fufanu gaafachuu isaanii ibsaniiru. Ambaasaadar Diinaan dabalanii akka jedhanitti dhimmoottan mana maree irratti ilaalamuu qaban warreen nageenya addunyaatiif yaaddessaa ta'anidha. Dhimmi biyyoottan sadanii dhimma bishaaniiti, dhimma misoomaati. Dhimma kana kan ajandaa qabsiifte Tuuniiziyaadha. Tuuniiziyaan ajandicha mana maree nageenyaatti dhiyeessuun hin turre kan jedhani ambaasaadar Diinaa Muftii dhumarratti garuu dhimmichi sadarkaa Afrikaatti akka ilaalamu murtaa'uun isaa gaarii akka ta'e ibsaniiru. Karaa biraatiin itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo Kiristoofer Otundulaa gara Finfinneetti imaluudhaan itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqaa Mokonninii wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee qindeesse kun ibseera. Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon yeroo ammaa dura teessuu gamtaa Afrikaa yommuu taatu marii biyyoottan sadan hidha laga Abbayyaa irratti taasisanu kan hooggantu ta'uun ishee hin beekamu. Konkolaattota gargaarsa fe'anii Tigraayin seenan keessaa caalaan isaanii waan hin deebineef rakkinni gargaarsa fe'uu akka isa mudate dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa ibsuu isaa Ajaansi Firaans Fireesii gabaaseera. Akka dubbi himaan dhaabbata midhaan nyaataa Geema Snowdown jedhanitti adoolessa 12 konkolaattota Tigraayin seenan 445 keessaa kan deebi'an 38 qofa. Konkolaattonni sun bakka isaan jiranii fi maal hojjechaa akka jiranu akka hin beekne kan ibse dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa namoottan haala beelaa keessa jiran 400,000 fi gargaarsa qaqqabsiisuudhaaf akka rakkate ibseera. Dhimma kana irratti deebiin karaa toora Tiwiitara mootummaa Itiyoophiyaatiin bahe Hiwaat konkolaattota sana qabee dhimma isaatiif itti fayyadamaa jira shakkii jedhu akka qabu ibsa. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa gargaarsa namoomaa irratti kan rakkina uumaa jiru mootummaa Itiyoophiyaati malee aangawoota Tigraay wajjiniin wanti walitti dhufu hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Waliigalteen Yuunaayitid Steets, Biriitanii fi Awustiraaliyaan taasisan biyya Faransaayii fi Chaayinaa dal'ansuu keessa galcheera. Biyyoottan sadan bidiruu galaana jalaa isa humna nuukileerii fe'u yookaan baatu Awustiraaliyaan hojjechuudhaaf deemtu deggeruudhaan ibsa waloo baasaniiru. Awustiraaliyaan tarkaanfii kana kan fudhatte kanaan dura waliigaltee doolaara biliyoona 43 kan Faransaayii wajjiniin waliigalte haquudhaan Yuunaayitid Steetsii fi Biriiteenii wajjiniin waliigaltee haaraa mallatteessite. Waliigaltee kanarratti kan yaada kennanii ministeerri dhimma alaa Faransaay Jean-Yves Le Drian Awustiraaliyaa wajjiniin waliigaltee walamantaa irratti hundaa'e uumanii akka turan ibsanii amma garuu walamantaan sun akka cabe yommuu ibsan dubbichi waraansa dugda dubbeetii jedhaniiru. Dubbi himtuun Waayit Haawus Jeen Pisaaki ibsa Faransaay kana ilaalchisee deebii kennaniin Faransaay wajjiniin dhimmoottan hedduu irratti waliin hojjechaa jirraa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii. Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa akka dheeratuuf sababaa kanneen ta'aniif waltaatota isaanii itti gaafatamtoota gochuuf uggura haaraa kaa'uuf ajaja dandeessisu ittiin jedhan pirezidaanti Baayiden har'a mallatteessanii jiru.
Gama kaaniin ajaji Baayiden ifa eega ta'ee booda muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed xalayaa fuula 3 qabu Baayideniif erganiin bulchiinsi Ameerikaa wal duraa duubaa dhufaan Itiyoophiyaa irratti ilaalcha sirriin taane qabu jechuun komee dhiyeessan. Deebii gamni marti kennan hordofnee dhiyeessina kanarraaf jenne kunoo. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'insitti fufuun dhala namaa irratti rakkoo guddaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u tokkummaa biyyattii irrattis sodaa uumee jira. Uummanni lakkoofsaan gara miliyoona 1tti dhiyaatu haala beela fakkaatu keessa ka jiru yoo ta'u kanneen biroon miliyoona hedduun immoo sababaa hokkara gaggeeffamaa jiruun kan ka'e wabii nyaataa dhabanii rakkataa jiru jedhan. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa akkan seenne ittifamaa, doorsifamaa fi ajjeefamaa jiran. Namoota walitti qabanii ajjeesuu, humnaan gudeeddii raawwachuu fi hokkara saalaa bifa biraan gaggeeffamu. Uummata siviilii shororkeessuuf itti gargaaramu gabaasni jedhu na rifaasisee jira jedhan. Yuunaayitid Isteets walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa akka argamuuf dhiibbaa gochuuf cicha qabdi. Kana malees kanneen dhimma kana maanguddummaan ilaaluu fi yaalan gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa ka ta'an Olusegun Obasanjoo dabalatee deeggarsa guutuu laannaaf hoogganoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa waliin guutummaan waliigalle. Rakkoo kanaaf furmaanni karaa duula waraanaa dhufuu gonkumaa hin jiru jedhaniiru. Hoogganoota Afrikaaf kan guutummaa addunyaa walitti bu'iinsa kana keessaa kanneen harka qaban duula waraanaa akka dhaaban, mirga dhala namaa akka kabajan, gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee gamas akka seenu taasisanii fi haalduree tokko malee gatta'anii mari'achuuf hojjetan mara cinaan dhaabbadhaa jedhu Baayiden. Waraanni Eertiraa Itiyoophiyaa keessaa ba'uu qaba. Karaan adda ta'e jiraachuu mala garuu isa kan filachuu akka qaban hoogganotaaf hin dhiisaa jedhan. Bulchiinsi koo dhukaasa dhaabiinsa irratti waliigalame akka argamuuf hojjechuutti fufa. Dararaa namoota nagaarra ga'u dhaabuuf akkasumas kanneen argachuu qabaniif gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu gochuuf jedhaniiru. Ajaji hooggana olaanaa an har'a mallatteesse kun jedhan Pireezidaan Baayiden uggura haaraa kanneen itti gaafatamoo ta'an yookaan kanneen warra itti gaafatamoo ta'anitti hidhata qabanii fi walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessaa dheeressuun karaa gargaarsitti seenu danqan yookaan dhukaasa dhaabiinsi akka hin taaneef kanneen ittisan irratti qiyyaafachuu nu dandeessisa. Kana malees mootummaa Itiyoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF, bulchiisa naannoo Amaaraaf kanneen biroo keessaa miidhaa uummata Itiyoophiyaa mari'atanii furuu mannaa walitti bu'iinsa filatan irratti waajirri ministirii maallaqaa kan Ameerikaa aangoo barbaachisaa ta'e argateen akka itti gaafatamoo taasisu gochuuf ajaji kun gargaaraa jedhan Joo Baayiden. Yuunaayitid Isteets uummata Itiyoophiyaa gargaaruuf akkasumas hidhata seena qabeessa kan yeroo dheeraaf ture jajjabeessuuf cicha qabdi ka jedhan Baayiden. Uggurri kun uummata Itiyoophiyaaf Eertiraa irratti ka fuulleeffate toon taane namoota dhuunfaaf qaamota seeraan ala hokkara oofan akkasumas rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessan irratti jedhan. Gargaarsa dhala namaa fi kan misoomaa biyya kamiin iyyuu haala caaleen Itiyoophiyaaf kennaa jirraa jedhani. Kunis kutaalee biyyattii marti akka itti gargaaramaniif ta'uu ibsan. Uummata Itiyoophiyaaf kan guutummaa gaanfa Afrikaa waan isaan barbaachisu ka bu'uuraa dhabuuf saaxilaman dhaqqabuuf michoota keenya waliin hojjechuu itti fufnaa jedha ibsi Pireezidaant Joo Baayiden. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ajaja Pireezidaant Baayiden uggura haaraa kaa'uuf dandeessisu mallatteessaniif xalayaa barreessaniin Dimookiraasii babal'isuu maqaa jedhuun mootummaan Ameerikaa giddu seeninsa sadarkaa addunyaa inni godhu ka deeggaru uummati Ameerikaa biyyi hiyyeeyyii xiqqoon garuu seenaaf qabeenyaa uumamaa badhaate qabdu waggoota 3 dura daandii dimookiraasii ofiishee jalqabuu hubachuun rakkisaatti ta'ee jira jedhan. Haa ta'u malee uummati Ameerikaaf gabaasaalee addunyaa gama dhiyaa kabroon ololaaf ragaa dogoggoraan afaan faajjeffaman. Biyyoota kan akka koo hiyyeeyyii ta'an deeggaruuf kanneen ka'an baatilee darban keessa ka miidhame akka waan hacuuccaa geggeessetti kan hacuuccaa geessise immoo akka waan miidhametti ta'uun ibsamaniiru. Seenaan yeroo mara kanneen dhugaa waliin dhaabbatan cina hiriira. Kanaaf dhugaan uummata Itiyoophiyaa ofiin boonuu achi as bahee akka inni ifu nan amana jedhan. Xalayaa isaaniitti fufuudhaan muummichi ministeerichaa lammiiwwan Itiyoophiyaaf Afrikaa hedduun jalqaba waggaa kanaa gara taayitaa pirezidaantummaatti dhufuun keessan abdii toree ture jedhan. Abdii ifaan sunis
kan inni irraa madde Afrikaa ishee haarawaaf hariiroon Ameerikaa bara 2021 keessa haara'ee hojiirra oolaa, pirezidantummaan keessanis abbaa biyyummaa Afrikaaf kabajaa kennaa, kanaaf guddina michummaa irratti hundaa'e ni cima amantii jedhuun ture jedha xalayaan sun. Biyyoonni guddataa jiran kan akka Itoophiyaa imaammati alaa Yuunaayitid Isteetsi bifa haaraa qabate namoota dhuunfaa kanneen siyaasa biyyootii kabiroo keessa harka galfatan dhiibbaa isaan kaa'an irraa adda of baasee qophaa'a jechuun eegaa turan. Imaammati alaa ofiisaa murtii seera tumtoota ijoo kan akka garee TPLF'n afaan faajjeffamuu hin qabne eegaa turan. Itoophiyaan nageenya miliyoonotaarra namoota dhuunfaa kanneen komee qaban dhiibbaa isaan kaa'aniif hin jilbeenfattu. Akka Itoophiyaaf Afrikaatti eenyummaan keenya kun akka ta'u nuun eeyyamu. Abboonni keenya barootaaf ardittii keessatti leeyyoo isaan dabarsan bara kana bara walabummaa bifa magariisaaf bifa warqeef diimaan faayameen biyya isaan qabsaanii ol kaasan keessatti irran deebi'uu jedha xalayaan isaanii. Dhumarrattis Waaqayyo Itoophiyaaf uummata ishee haa eebbisuu jedhan.